Ashama arkafune kabajamo fi jalatamo qaqqali ilman oromo hunde keessaniyu nagaa fi kabajaa fi jaalalli ya eddo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyoota akka gaafa ayyaana irreecha irraa jalqabee jechuudha. Qabsoon ilman oromo gochaa jiran ji'oota 11 jechuudha. Halkanii guyyaa odoo walirraan citiin qabsoo cululuqtuun arraana jirti jechuudha. Hundi keessanuu amma beektan jechuudha ilman oromo duguggaa sanyii kana jedhamne gara jabinaan irratti raawwatama. Ilman oromo gartee gochi shukanneessan irratti raawwatama. Arraantan as gennee jirra. Duguggaa sanyii kana jedhamne ilman oromo irratti raawwatamee as gennee jirra jechuudha. Yeroo keessattuu qabsoon ilman oromo akkanatti finiinaa jirtu Arsii keessa Sarargee keessaa fi godina Shawaa Kaabaa jechuudha. Aanaa Liban Cuqqaallaa fi Wallaga keessaa fi Shawaa garagaraa keessatti biyyoota garagaraa keessatti yeroo keessattuu sadarkaa ilmaan oromoo hidhatanii jiran arraan tana hidhannoo isaanii qeerrootti kennaa jiran harka isaanii jaarsota biyyatti kennachaa jiran keessatti jechuudha. Akkasumas gartanii qabsoo cululuqxuu gochaa jiran kanatti ilmaan oromoo taakkuu takkiftii hafte dheebuu bilisummaa dhuguudhaaf yookaan injifannoo irra aanuuf mootummaa wayyaanee kana gochaa jiran kanatti warroonni gama sooshaal miidiyaatiin holola adda addaa oofaa jirtan hatattamatti akka irraaf qusattan waamicha kabaja oromummaa isiniif goona jechuudha. Keessattuu warroota Jawaar Mohaammed irratti duulaa jirtan warroota Baqqalaa Garbaa irratti duulaa jirtanii fi warroota jaarmayoota siyaasaa oromoo irratti duula addaa bantan hatattamatti akka irraaf qusattan waamicha isiniif goona. Yoo isin irraaf qusattuu kabaattan taatan hundi keessanuu ergamtoota yookaan lukkeen wayyaanee akka taatan ilmaan oromoo lafa sikkaan. Ani arraan tana nama tokko dhimma dhuunfaa kiyya sooshaal miidiyaa irratti gabba'ee dubbachuu yookaan haasa'uu mirgallee hin qabullee hin barbaadullee. Namni tokko gama sooshaal miidiyaa irratti wata dubbatu feesbuuka qabaateef yookaan ammoo tiinu laayivii foraabeef odoo hin taane namni saba isaatiif quuqama qabu lammii isaatiif quuqama qabu namni saba isaatiif hadooddii qabu quuqama saba isaa keessa jiru rakkinna saba isaa irra jiru sadarkaa saboonni isaa irra jiru haala yerootiin wal qabatee duguggaa sanyii reebicha dararaa dhiittaa mirga namaa hawaasa isaa irraan gahaa jiru kana hawaasaaf dabarsaa jechuudha. Yookaan mootinuu gama keessaatiin hawaasni adda addaa yaadota adda addaa kan wal fakkaatu yeroo si ergan kana gama sooshaal miidiyaa irratti gadi baatee dubbachuu qabda malee fedhii kee dhimma nama tokko wal dhabdee fi dhimma nama lamaa fi sadii wal dhabdee asirratti fiddee dubbachuun gonkumaa isiniif hin hayyamamuu hin dandeettanillee dhimmoota dhuunfaa keessan telefoonaan ta'iti gama feesbuukaatiin bilbilsanii fixachuu hin dandeettan jechuudha. Warroonni sooshaal miidiyaa irratti gadi baatanii hawaasa ilmaan oromoo kutaadhaan amantaadhaa fi akkasumas lagaan walirratti duulchisuu fi xiinxaltootaa fi beektota hayyoota oromoo irratti duula addaa bantan hatattamatti irraaf qusadhaa. Kun yaamicha kiyya osoo hin taane yaamicha ilmaan oromoo miliyoonota hedduudhaan lakkaa'aman yaamicha wareegamtoota ilmaan oromoo hidhamaa reebamaa dararamaatii fi mana hidhaa keessatti gubachaa jiran jechuudha. Mootummaan wayyaanee har'aan tana maal jechaa jira? Humnoota shororkeessitoota Jawaar Mohaammadii fi Baqqalaa Garbaa fi ABO'tiin gochi ayyaanni irreechaa fashalaa'uu danda'ee jira jedha. Kun kijiba dhugarraa fagaate akka ta'e hawaasni oromoo hundi ni beeka jechuudha. Jawaar Mohaammed oromoodhaaf anaaf ija tiyya jechuudha. Jawaar Mohaammed anaaf hafuura kiyya somba kiyya anaa fi warroota ana fakkaatan sabboontoota qaqqaalii ilmaan oromoo hundaaf har'aan tana Jawaar nuuf somba kenna hafuura kenna qilleensa kenna jechuudha. Kanaaf warroonni wantoota holola akkanaa yaasaa fi afuufaa jirtan hundi hatattamatti irraaf qusadhaa. Hatattamatti jechuudha. Warroonni Jawaar irratti duula bantan jaarmayoota siyaasaa oromoo Baqqalaa Garbaa fa'aa fi Oromoo Federaal Koongireesii irratti warra banaa jirtan hundi keessanuu warroota ergamtoota yookaan lukkeen wayyaanee akkasiin taatan sabaa fi oromoo hundi ragaa isinitti baa jechuudha. Kanaaf hatattamatti irraaf qusadhaa. Jawaar Mohaammed jechuun nama gartanii halkanii guyyaa ilmaan oromootiif jedhee hirriiba dhabee arrii odoo umriin isaan gahin itti baasaa jiru jechuudha. Sa'a 24 feesbuuka isaa jala deematii hordofaa. Kanatti kaana jechuudha. Jawaar Mohaammed gama dippiloomaasiitiin qabsoo ilmaan oromoo gochaa jiraniif adda dureedhaan biyya keessaa fi biyya alattis walitti dhufeenna qeerroo biyya keessa jiruu fi sabboontoota qaqqaalii ilmaan oromoo
haga milishaa hidhataa fi jeneraaltotaa fi beektota biyya keessaa fi biyya alaa jiranii wajjin walitti dhufeenya qabuu fi nama hariiroo qabu nama ummanni dhaga'u nama kennaa rabbii kenneef nama sababa fi sablammoota birattis jaalalaa fi kabajaa qabu goota jechuudha. Nama gartanii leenci jechuun leenca hotaa gartan akkam leenca kennaa rabbi kenneef jecha quwwaa qaba leenci Jawaar Mohaammed nama quwwaa qabu jechuudha. Namoonni isarratti duultanii fi warroota ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo deeggaran sabboontota gama sooshaal miidiyaatiin gadi bahanii dubbatan irratti duula bantan hundi keessan hatattamatti irraaf qusadha. Keessattuu warroota kutaadhaan deemtan gandaan deemtan waliif duultanii walirratti ilmaan Oromoo duulchisuuf deemtan nuti arraan tana silaa nama walirratti duuluufii miti nama dhimma keessan haasa'uu qabu miti jechuudha. Garuu namatti dhagahama waan nama dhagahamuuf jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo arraan tana kumaatamootaan biyya keessatti wareegamaa jiran dhumaa jiran galgala kana qofan miisee jinnaa dhufe. Aanaa Arsii keessa Arsii Nagellee keessatti namoota dhibbaatammoota lakkaa'amantu wareegama guddaa lubbuu isaanii kafalanii ilmaan Oromoo nurraa wareegamanii jiran iyyaa nu dabarsaa jechaa jiran. Yeroo akkanaa keessatti gadi baatanii dhimmoota dhuunfaa keessan ilmaan Oromoo sabboontota sooshaal miidiyaa irratti dubbatan irratti kan duultan hatattamatti irraaf qusadha. Kun yaamichi ilmaan Oromoo isiniif dabarsu jechuudha. Jawaar Mohaammed nuuf lubbuu teenna nu lubbuu kenna isaaf dabarsinee ni kenna jechuudha. Ka akka Jawaar Mohaammed kumallee miiliyoonallee hin qabnallee kanallee hin dagatinallee garuu isin warroonni sooshaal miidiyaa irratti gadi baatanii dubbattan har'aan tana saba keessaniif wanni isin gootan saantimii takka hin jiru jechuudha. Yuuroo dhibba takka dhibba lama doolaara dhibba shan hin kennitan jechuudha osoo har'a kennaa isin hin jedhanii. Maaliifii intarneeta qarshii 30-40-50 ni bitattanii waayifaa mana galfattanii feesbuukni akka ta'e bilaashii irra kortanii dhimmoota fedhii keessan isin keessa jiru hin dubbatina. Saba walirratti hin duulchisina. Ilmaan Oromoo walirratti hin duulchisina. Nuti odoo ilmaan Oromoo nurraa dhumaa jiran haati Oromoof Oromiyaan odoo bu'aa jirtu dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanitti odoo jigaa jiru warroonni gartanii sabboontota hayyoota Oromoo beektota Oromoo jaarsota Oromoo irratti duula baltan hatattamatti irraaf qusadha. Kun yaamicha kabajaa ilmaan Oromoo fi Oromiyaati. Nuti ammallee ibalu jechuullee hin barbaannu hatattamatti gochoonni akkanaa kun hin barbaachisan. Nama tokko yoo katti mufattee namni tokko waa siin jedhu taate kara keessaatti nama san dubbistee hajaa kee keessaan fixachuu hin dandeetta. Garuu sooshaal miidiyaa irratti gadi baatee yeroo fedhii waan si keessa jiru qofa dubbattu never ever ta'uu hin danda'u jechuudha. Namni tokko Facebook sooshaal miidiyaa irratti bahee yoo dubbatu fedhii uummataa waan onnee uummata keessa jiru dubbachuu danda'a malee waan isa keessa jiru abbaa hajaa waliin qabu san wajjin achumatti fixachuu ni danda'a jechuudha. Har'aan tana keessattuu yeroo milishoonni Oromoo humni addaa Oromiyaa rasaasa isaa qeerreetu kennaa jiru. Yeroo akkasumas jaarsota Oromootti harka kennachaa jiru. Yeroo har'aan tana keessattuu naannoo Shashamannee Arsii ammallee Mataaraa dabalatee bakkootii adda addaa keessatti Shawaa keessatti ilmaan Oromoo akkanatti magaazina adda addaa cabsuudhaan rasaasa adda addaa argachaa jiran injifannoo cululuqtuu gonfachaa jiran qabsoo ilmaan Oromoo tana bakka itti godhuu fi mataa maruudhaaf akkanatti halkanii guyyaa wareegama lubbuu qaalii kafalaa jiran isin gadi baatanii duula addaa wanni isin bantaniif maali isin eenyu? Mee Oromoon tokko isin adeeggaru Oromoon tokko 2 3 4 5 warri akkasiin fakkaatu fakkaattonni keessan isin deeggaruu ni danda'an. Garuu namni Oromoof Oromiyaa fi saba isaatiif quuqama qabu birbadummaa biyya isaatii fi bilisummaa saba isaa mataa ol qabatee akka deemu Oromoon akka abbaa lafaa akka abbaa biyyaa ta'u barbaadu tokko gocha amma akka isin gochaa jirtan kana irratti hin duulu jechuudha. Kanaaf qaanyiin guddoon isin qabdee jirti gabbaatii hawaasa Oromoo xiinxaltoota siyaasaa isaa ta'aniiti hayyoota Oromoo hunda dhiifama gaafachuudhaan saba keessanitti makama. Kun yaamicha Oromooti. Namoonni hedduun maaliif isaan kadhattan nama tokko nama lama jechuu ni dandeettan garuu ilmaan Oromoo waan ta'aniif qofa kadhachuu danda'a. Yoo isaan ammootinuu ka kana hin goone taa'e anis akkuma keessan lukkee wayyaanee yookaan ammootinuu ergamtoota akka ta'an lafa kaa'aa jechuudha. Ergamtoota ta'uu ragaan maali? Har'aan tana wayyaanee inni irra duula jirti. Jawaar Mohaammed irratti duula bantee jirti. Baqqala Garbaa mana hidhaa keessatti dararamaa dhiittaan mirga namaa irra gahaa jiru. Manni hidhaa itti gubamaa jiru. Akka ibidda beenziilatti qabsiisaa jiran akkasumas
jaarmoota siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kallacha olubummaa Oromoo fi jaarmoota siyaasaa Oromoo kabajamoo kabaja qaban irratti duula banaa jiran jechuudha. Nuti ammaan tana rakkinni kenna wayyaanee fi alagoota hedduu qabna. Dhoqqee keessaa bahuu hin dandeenye qoree dhoqqee keessa jira. Gaara hedduu qilee hedduu keessa bayanee qabsoo tana gonfachuu henna. Yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaam dhaamsaan isinii dabarsu takkittiin maali? Ilmaan Oromoo taatanii walirratti duulan banina. Keessattuu gama sooshaal miidiyaatiin dhimma nama tokkoo dhimma nama dhuunfaa lamaatiif jettanii sooshaal miidiyaa irratti akka gadi baatanii hin dubbanne dhaamsatti jitu hunda keessaniifuu jechuudha. Akkasumas dhaamsatti jaasirratti xumura guyyaa boruu gama sooshaal miidiyaatiin dhufee dhaamsa tokko isinii dabarsuu barbaada. Dhaamsaan isinii dabarsuu barbaadu keessattuu ilmaan Oromoo yeroo ammaan kana qabsoon teenya akkana finiinaa jirti. Qeerroon biyya Suudi Arabiyaa, Kuweet, Kwaatar, Dubaay, Ingiliz, Jarman, Faransaa biyyoota garaagaraa Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti Laatiin Ameerikaa keessatti mallaqa walitti qabuudhaan irra taa'aa jiranii mallaqa kana garam deemuu qabaa akkamitti walitti qabachuu dandeenya walitti kuusachuu dandeenya akkamitti rasaasa bitachuu dandeenya waan jedhu tokko gama feesbuuka keessaatiin namoonni kumaatammoota lakkaa'aman hedduun na barreessaa jiranii ibsa kanaa ammootinuu guyyaa bal'inaan isinii kenna galatooma alfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa yoo ka doggogooru taatellee yaa ilmaan Oromoo ifama guddaa isin gaafadhaa. Maqaa Oromoo fi Oromiyaatiin naaf kolchaa isiniin jedha ulfaadha wayyamaa galatoomaa Oromiyaan ni bilisoomtii ni walaboomtii Jawaar Mohammad abbaa keenna Baqqala Garbaa hayyuu keenna beekaa keenna akkasumas jaarmoonni siyaasaa Oromoo jaarmoota keenna kabaja qabanii ilmaan Oromoo biratti namoonni kabaja isaanii xiqqeessuuf deemtan hayyoota Oromoo beektota Oromoo fi jaarmoota Oromoo hundi keessan ergamtoota wayyaanatii fi lukkee wayyaana akka taatan ragaa anuu isinitti ba'a sabni biraas bal'ina ragaa isinitti ba'uu danda'a namoonni dhibbi takka dhibbi lama isin deeggaruu danda'a miliyoonni 45 warra isin balaaleffatu jechuudha. Qeerroon biyya keessa jiru ka wareegamaa jiru hundi isaa jechuudha. Beekarraa hojjetaa mootummaarraa milisharraa hojjetaa waraana keessaa bakka hunda keessaa isin balaaleffata jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa galatoomaa isin jira warreen garuu maqaa keessan dha'uu hin barbaadu irraa of qusadhaan dhaamsa Oromoo fi Oromiyaa dhaamsa tiyyaa naa jiraadhaa galatoomaa isin jedha ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa.